Akkam jirtu hordoftoota YouTube kootii guyyaa waliin barannu kan hin barbaadu waa'ee piyaanooti. Barnoota piyaanoo kana jalqabuudhaaf yeroo dheeraadhaaf yaadaan ture. Akkuman YouTube koo keessatti kanaan dura tuqee darbuu barbaadetti gara fuulduraatti muuziqaa fi waa'ee muuziqaa faana wal qabate irratti xiyyeeffachuu barbaada YouTube koo kana booda dhufan irratti. Egaa guyyaa har'aa kana namni tokko mana isaa keessatti karaa salphaa ta'een akkamitti akka kiiboordii baruu danda'u irratti dubbachuun barbaada. Namni tokko mana isaa keessatti piyaanoo yookiin kiiboordii taphachuu yoo barbaade iskeelii muuziqaa beekuutu sarra jira. Addunyaa kanarraa iskeelii muuziqaa saditu jira. Isaanis kiroomatikii, diyaatoonikii akkasumas immoo peentaatoonik warra jedhamanii kaawwamanidha. Egaa biyyi keenya muuziqeessitoonni biyya keessa jiran namoonni piroofeeshiniidhaan taphatan gosoota iskeelii muuziqaa kana sadan beekuun dirqama. Hundumatti fayyadamna jechuu miti. Biyyoonni addunyaa kanarra jiran iskeelii muuziqaa mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf yoo fudhannee biyyoonni akka Jaappaan, Kooriyaa, Eeshiyaa warra peentaatoonikii fayyadamu. Akkasumas biyyi keenyas immoo taphattoonni meeshaa muuziqaa taphatan peentaatoonikii fayyadamu. Iskeeliiwwan kana akkaataa kamiin kaa'uu dandeenya isa jedhu gabaabaadhumatti isinitti argisiisuun barbaada. Akkuma duraan jedhee iskeeliin muuziqaa saditu jiru jedheera. Isaanis inni tokkoffaan kiroomatik iskeel jedhama. Kiroomatik iskeel jedhama. Kiroomatik iskeel jechuun iskeeliiwwan yookiin kii 12 qaba. Isaan kun 12 jedhamanii warri kaawwaman kun iddoo lamatti qoodamu. Akkuma amma piyaanoo keenya irraa ilaallutti fuulduratti namni siruma waa'ee muuziqaa hin beekne tokko salphaadhumatti kan inni argu bantuuwwan gosti lamaan kun adii fi gurraacha iddoo kanatti akka ilaallutti. Kanaafuu warri adii fi gurraachi kun walitti ida'amanii 12 ta'u jechaadha. Isaan kiroomatikiin iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. A fi B jennee isaanis bilaak kii warra yookiin immoo bantuu gurraacha warra jennu akkasumas waayit kii jennee yookiin immoo bantuuwwan warra adii jennee fudhanna. Warri gurraacha bilaak warri jennu 5 akkasumas waayit kii warri jennu immoo 7. Egaa isaan kanarraa uumama kiroomatikiin. Isaan kana yeroo keenyu yeroo hundumaa ka'umsi keenya bantuu giddu galeessa yookiin immoo seentiraal kii jennee fudhanna. Seentiraal kiin inni jennu kun iddoo kanatti amma adda ta'eeti kan inni warra kaanirraa as keewwame. Siin xiqqaatee baay'ee qubee xiqqaadhaan yoo mul'ate hin beeku viidiyoo irratti qubee xiqqaadhaan keewwame iddoo kanatti. Ka'umsi keenya yeroo piyaanoos ta'e kiiboordii taphannu iddoo kanaa ka'a jechuudha. Seentiraal kiirraa kaana. Kanaafuu yeroo hundumaa seentiraal kiirraa kaana yoo ta'e jalqabni keenya yookiin ka'umsi keenya seentiraal kii yookiin immoo bantuu ishee giddu galeessaa taati jechuudha. Kanaafuu isarraa kaanee yoo lakkoofne iddoo C taanee inni dhufu C shaarpii ta'a jechuudha. Shaarpii jennee warri fudhannu warra bilaak yookiin immoo bantuuwwan gurraacha warran jedhee kaa'edha. Ittaanee kan dhufu iddoo kanatti D'dha. D'nis akkasuma shaarpii qaba. Ittaanee kan dhufu qubee E'dha yookiin E'dha. Amma iddoo kanatti yoo ilaalle bantuun gurraachi jidduun jiru otoo jidduun hin jiraatiin darba jechuudha. Kanaafuu kallattumaan gara F'tti yookiin F'tti darba. F keewwannaa asii gara kanatti innaa dhufnu F shaarpii qabna. Akkasumas innaa ammas itti fufnee deemne kan itti aanee dhufu G'dha. G qabannee as olee yoo baane inni gurraachi G shaarpii jedhama. Itti aanee A'tu dhufa. A'n akkasuma shaarpii qaba. E shaarpii jennaa. Itti aanee B'tu dhufa. Ittaanee akkuma duraan E fi F jidduutti yookiin immoo E fi F gidduu akkuma bantuun gurraachi hin jiraanne amma iddoo kanattis immoo bantuu gurraacha hin argannu kallattumaan C'tti deebina jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti yoo lakkoofne C'aan
shantu jira. Fakkeenyaaf kiiboordii kanarratti shantu jira. Kiiboordiin kun abbaa bantuu 61ti. Abbaa bantuu 49, 61 fi 88 jedhameeti piyaanoon kan bantuudhaan gargar qoodamu. Kanaafuu inni kun 5 qaba jechuudha. Caa 5 qaba. Kanaafuu caa tokkoffaa, caa lammaffaa, caa sadaffaadha. Kuni C yookiin caa isa sadaffaa yoo ta'e inni dhumarratti dhaabannu immoo 5 qabna, oktaavii 5 qabna waan jenneefu inni dhumaa caa 6ffaa ta'uu danda'a jechuudha, yookiin immoo caa 5ffaa ta'uu danda'a jechuudha. Egaa kiroomaatiik iskeelii akka kanatti fidnee jechuudha. Isaan kun kiroomaatiik iskeeliidha jalqabaa kaasee amma dhumaatti jechuudha. Inni lammaffaa iskeeliin muuziqaa diyaatoonik iskeel jedhama. Diyaatoonik iskeeliinis akkuma kanaa iskeelii mataa isaa danda'edha. Garuu diyaatoonik iskeel warri jennu kuni bantuu 7 qabu. Diyaa jechuun 7, muraasni diyaa jechuun, peentaa jechuun, kiroo jechuun maal akka ta'e beekna. Isaan kun eessarraa uumamu yoo jenne warra black key yookiin warra bantuu gurraacha warra jenne otoo hin dabalatiin, warra shaarpii qaban otoo hin dabalatiin warra ta'an jechuudha. Iddoo kanatti amma shaarpii kan hin qabne inni jalqabaa caadha, ittaanee daadha, ittaanee eedha, ittaanee faa, gaa, baa fi caa mataa isaa dabalata. Yeroo baay'ee caa kanaan caa isa jalqabaa yookiin 0 jennee fudhanna. Inni kun immoo caa isa tokkoffaa jennee fudhachuu dandeenya yoo jalqabarraa kaane jechuudha. Kanaaf diyaatoonikiin iskeelii meeqa qabaa yookiin bantuu meeqa qaba yoo jenne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jechuudha. Kun of dabalaa deema waan of dabaluuf yookiin immoo oktaaf jedhama. Ammas immoo yoo itti fufnee deemne akkasumatti caadaa jennee itti fufnee deemna jechuudha. Isaan kun bantuuwwan adii yookiin immoo warra white key jennee warra fudhannu jechuudha. Warri white key kun asii yoo caa seentariirraa yookiin caa giddu galarraa yookaan lakkoofne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenneerraa caan mataa isaa innaa of dabalu oktaavii tokko ta'a jechuudha. Kiiboordiin kun oktaavii walumaa galatti oktaavii 5 qaba. Caa tokkoffaadha amma lammaffaatti 1, caa lammaffaa amma sadaffaatti 2, sadaffaadha amma arfaffaatti 3, 4, 5 jechuudha. Kanaafuu kiiboordiin kun fakkeenyaaf abbaa bantuu 61 isiniin jedheeraa oktaavii 5 qaba yookiin immoo oktaaf jechuun sagalee 8 iddoo gargar yoo qoonne jechuudha. Sadaffaan peentaa jechuun 5 jechuudha. Peentaa toonik iskeel jedhama. Pentaatonic iskeeliin immoo kan inni uumamu diyaatoonikii irraa. Akkuma duraan kiroomaatiikii irraa diyaatoonikii uumne maal gochuudhaan warra bantuuwwan gurraacha yookiin mallattoo shaarpii warra qaban warra mallattoo shaarpii jedhamti kun bilbila keenya hundumarra jirti. Mallattoon kuni faayidaa qabdi, mataa ishii qabdi jechuudha. Kiiboordii keessattis akkasumatti yookiin immoo bantuu warra gurraacha yookiin bilaakii bakka buuti mallattoon kuni. Iddoo kanarrattis kun yoo ilaaltan kiiboordii keenya irratti shaarp ta'eeti kan inni ol keewwame jechuudha. Kanaafuu isaan keessaa hambisneeti diyaatoonikiin kan uumame. Amma immoo peentaatoonikii uumuudhaaf sagalee isa arfaffaa fi sagalee isa torbaffaa gaafa keessaa baasnu maal argannaa? Peentaatoonikii arganna. Yeroo isaan sagalee kana lamaan keessaa baasne maal ta'a jechuudha? Caa, daa, ee, gaa, aa fi deebi'ee caa mataa dhumsaatii kun caa duwwaa yoo jenne kun immoo caa tokkoffaa ta'a jechuudha. Egaa muuziqaan addunyaa keenya gubbaarratti taphatamu bantuunsaa warra kana. Warri bu'uura ta'an yookiin immoo warri muuziqaa taphachuudhaaf hundee ta'an isaan kana duwwaadha jechuudha. Iskeeliidhuma kana qo'achaa turraa namoonni fedhii qabdan viidiyoo kana paawuzii gootanii yookiin dhaabdanii barreeffama kana
barreeffatanii qophooftanii na duukaa bu'uu dandeessu. Waan na wajjin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo kutaa lammaffaa barnoota kanarratti immoo akkaataa kamiin quba keenyaanoo asirratti taphachuu dandeenya isa jedhu warra ammasitti goone kan akkaataa kamiin gargar baasnee taphannaa akkamitti muuziqaa jalqabaa yookiin sagalee jalqabaa uumna isa jedhu viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Waan na wajjin turtaniif galatoomaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Baay'een sin jaaladhaa. Baay baay.